Okay, barattoota keenya irra waa'ee compositionii kan laallu ta'a jechuudha. Composition of functionii definitionii 3.8 irratti argamtu waa'ee compositionii kan laallu ta'a jechuudha. Given two functionii lama kan kenname jechuudha. F of x fi g of x nu kenname jira. The composition of two functionii isaan nu kennamanii kun jechuudha. Donated by maal jennee bakka buufna jee fog jennee bakka buufna jee fog jennee bakka buufna. And is defined by akanatti ibsama yookaan immoo fog of x kennun equal to takka immoo f of g of x x of g of x ammas jennaan jechuudha. Kana jechuun kun maal jechuudha? F of g of x gaafa jettu g f kun maal jechuudha? G kana f keessa qabate jechuudha. Maal jechuu isaati? Bakka f kana keessa x keessa maaltu seena jechuudha? G of x kanaatu f keessa seena jechuudha. F of x keessa maaltu seena? G of x kana seena. Kana fakkeenyaan kan laallu ta'a. Fakkeenyaan gaafa laalle isiniif galajiin abdadha. Hordofaan afeerraa ta'eenya jechuudha. Fog x jennee bakka buusuu dandeenya. Yeroo dubbiftan garuu akkam jennee dubbifna jee is sirriidhaas akkamitti dubbifama akkan f composed with g of x. F kun maal hojii composed ta'e? G of x wajjin composed ta'e. The domain of fog yookaan f composed with g of x kennuun kun maal jechuudha? Consists of those x's the domain of g of x kanallee f keessa qabata jechuudha. Those ranges values are in the domains of f of x ta'e jechuudha. Maal jechuudha? Maal keessa qabatu ta'a x if keessa x of g of x kan keessa qabatu domain isaa garuu range isaa maal ta'a f of x ta'a f of x san ta'a maal ta'a jenne range the values of the domains of f of x ta'a range isaan lameen kana jechuudha. Domain ta f ta duraan turte san ta'a jechuudha. Eenyu range fogidha. Range isaan lameen kana jechuudha. Gaafa walitti maknee maal ta'a range duraan jechuudha. F kun qabanne qabaa mire f kun range ni qaba tureemi kunis akkuma san range qaba garuu eega walitti makne mooda range kamaali ta'a range domain f kana ka ture sanitu walitti eega makame booda range isa kana ta'a garuu ammoo wanni isaa maal jechuudha kanuma x if keessa qabata ta'a jechuudha. X of in domain kamaaliti hajiidhaaf keessa qabatu eenyuun domain isaan hunda keessa qabatu kamaaliti hajiitiif keessa qabata garuu range isaanii maal jechuudha domain f ka duraan turte sanii jechuudha. Kanaas fakkeenyaan kan laallu ta'a jechuudha. Saniifuu hordofaadha isin jenna. Those x's for which kajam maal g of x keessa argama jechuudha. The domains of f akkuma asirratti kun example asirratti nu kenname yana jechuudha. Example 3.12 tanarratti maal jaa suppose jaa f function f yennoon kuni kana ta'uuf je fakkeenyaaf amma f keessa qabatu maal jenne 2z 3q keessa qabatu kana ta'uuf je akkasumatti illee g ammoo kan keessa qabatu kana ta'uuf je a2 akkasuma b3 b3 amma tugone kun akka y ilaalameeti kunis akka x ilaalame kun akka y ilaalameeti kun akka x ilaalame kun akka y ilaalameeti walii galla jee yaada asirratti walii galla jee nabda barattoota akkasumatti f keessattis bifuma saniin jira jechuudha. Kana fakkaatee jechuudha. Kunis bifuma saniin akkuma asitti kaasuuf yaalaa turre san kana fakkaatee jechuudha. Fog jechuun maal jenne fog equal to f of g of x jechuudha. F of g of x kame f kun kajiif keessa qabate jechuudha. Is founded by taking elements in the domain of g gartanii barattoota. Isa kana gaafa jennu domain elementii domain kajiidhaaf keessa qabate jechuudha. Inde evaluate kamaalitti evaluate godha as follows kanatti evaluate godha. Akkam jechuu isaati domain f g kanarraa ni fudhata. Fakkeenyaaf amma domain isa asii kanaa maal jechuudha? A dha. F of n ammas keessa f of n ni jira. F of n wanni keessa jechuudha. F of a gaafa fudhate jechuudha. Asirratti f of a gaafa fudhate jechuudha. Asirratti f of a fudhate. F of n g keessatti f of a fudhate.
f of a sanii maal qaba garuu inni 2 qaba. San booda maaliif deebi'ee jira karaa f of 2 deebi'ee jechuudha. F of 2 maal nu kenna jechuudha. Akkuma asirra gartan z kana nu kenna jechuudha. Walii galla jeeyaadha. Fakkeenyaaf amma foog hajoo a hajoo kana dhufne. Kana jechuun isaa gisee karaa kaan hin barreessinu jechuudha. Foog g of bakka x san a buufnee jira. Eega bakka x san a buufne kana akka maal ilaaltan jechuudha. Gaafa represent x gootan. X represent of a gaafa gootan y keenya maali jechuudha. Y keenya maali? 2 dha jechuudha. Nu asirratti akka agartan 2 dha. Okay. 2 asitti hafee jechuudha. Isaan lameen kun walirratti 2 ta'anii jiran amma f of 2 hafee jechuudha san booda. F of 2 akkuma as dhuftan f of 2 ennee maal jennee jechuudha. Y isaa argachuudhaaf jechuudha. Gatii x dha 2 gaafa goone y argachuudhaaf maal jechuudha. Z dha jechuudha. Z y kana gatii y. Okay. Karaa foogi isa kana dhufnu gaa doomeenii kamaali fudhattee jechuudha. Doomeenii g kana fudhatta. San booda doomeenii isa kana eega fudhattee maaltu argattee jechuudha. Gatii bu'aa argattee jechuudha. Y akka reenjii ta'e jechuudha. Walii gallee eega akka reenjii san argattee jechuudha. Akka reenjiitti haa g keessa daleetu san as keessa dhuftee maaliif kan namtee jechuudha. As keessatti f keessa maal gootee daleetee jechuudha. Akka doomeenii taatee daleeti. Walii gallee akka doomeenii taatee daleeti. Gaafa akka doomeenii taatee daleeti jechuudha. Doomeniin kanaa mire doomeniin function f kanaa maali jechuudha. Sadii mire saniifuu sadii gaafa goone f of c maal taatee jechuudha. Kiwwii taatee jechuudha. Bifa sani walubanne jeeyyaadha. Gaafa function fakkeenyata hedduu daleetan yoo asirratti ifa isanii ta'uu baates isiniif tajaajila adda addaa. Ono asitti diagraamii kana ifa isiniif tajaajila adda addaa haalaallu diagraamii. If we attempt to find f of g of c, we get f of 5 but f of 5 is not in the domains of f of x waligalee baratoota. Kanaafuu so we cannot find fog c dha jechuudha. Maal jee asirratti c tanaa fudhannu jee. C tana f of bakka a goone tana jechuudha. C gaafa goone jee. C g of c maal ta'a? 5 ta'a jee. 5 f of 5 maal ta'a jechuudha. F of 5 maal ta'a jechuudha. 5 as keessa na jiraare doomeniin as keessa na jira. Hin jirume. Saniifuu barbaaduu hin dandeenye jechuudha. Hamme fog of maal khatee jechuudha. Fog of c khatee kana barbaaduu hin dandeenyu jaa kun akkuma asirratti argitan. Kun asirratti diagraamiidhaan diroo isinii godhamee jira. Asirratti maal jaa asitti kun maaliiti a b c jee jiru kun doomeenii maaliiti jechuudha. Doomeenii akkuma jalqaba kaasaatti dhufne jechuudha. Doomeenii isa function g jechuudha. Walii galee function g. Amma gaa function fog kana amma soo kanarra xumurree asitti hinsa qayyoo kanarra hin geenye hinsa yookaan zeer for kennu kanarratti maal goone jechuudha. Fogiin maal qofa qabdi jechuudha. Elementii kana qofa qabdi. A z arganne san jalqabatti galchine san barattoota laala. Jalqaba asirratti A galchine bu'aa isaa maal arganne garuu z arganne gartanii A homaa z gootan jechuudha. Okay, asii jalqaba maal galchine? B galchine. Bu'aa isaa maal garuu deemee kiwwii arganne B homaa kiwwii gootan jechuudha. Akkuma B homaa kiwwii godhee bifa kana argate jechuudha. Bifa kana fakkaate jechuudha. The figure below illustrate this solution kana jechuudha. Akkuma figure kana irratti isin kana muduraanii amma olii tanatti fakkeenya ilaallee ture kana bifa diagraamiitiin isin kaa'uuf yaala jechuudha. A B C kun kamaaliiti hajiiti jechuudha. Amma kun maal jechuudha. F G keessa gaafa eege eenyumaa arganne jechuudha. Maal arganne jechuudha. Doomeniin A dha kana. Gaafa garuu G keessa eenyumaa arganne G keessatti 2 arganne. Ono akkuma asirra gartan jechuudha. 2 arganne. Ono 2 arganne. 2 tana gaafa F keessa eenyumaa arganne jaa. 2 tana gaafa F keessa eenyumaa arganne jaa. Z arganne jaa. Z arganne jaa. Z kun maali jechuudha. Function F kana maali? Inni range dha. Garuu ammoo tuun kun function G tiif maali jechuudha. Tuun function G tiif domain range dha jechuudha. Waliigalee barattoota. Garuu ammoo tuun nuti asitti arganne kun jechuudha. Eeganaa ka arganne kun deebi'e kun jechuudha. Doomeenii function F ti jechuudha. Waliigalee confusing ta'e naa maali barattoota. Amma fakkeenyaaf doomeenii isa kanaati gaafa jennu 2 fi 3 bira kota. 2 fi 3 F bira deenu 2 fi 3 2 and 3 maali jechuudha. Kun doomeenii maaliiti? Function kanaati. Garuu kota A bira G bira A
B C kun maal isaati jechuudha doomeen isaati reenjii isaa maal jechuudha 2 3 fi 5 dha reenjiin G dha reenjiin F dha garuu maal jechuudha 2 fi Z fi Q dha jechuudha akkuma beektan gaa doomeenii kennuun X is value dha doomeen reenjii kennuun maali Y is value dha Y is value dha kanaan beektan hona isiniif hariyaamti barattoota jina yaada hona asirrattis functionii kanaan isinii kanname jechuudha functionii kanaan isinii kanname problem functionii jechuudha given f of x equal to 5x raised to 2 or f 5x square minus 3x plus 2 and g of x equal to 4x plus 3 ajoo kanaan isinii kanname jechuudha find kana barbaadan kamme fog minus 2 ajoo kana barbaadda jechuudha kana jechuun isaa maal jechuudha functionii f kana jechuudha g kana fuudhetanii gatii bakka x tana keessa jechuudha as keessa keessan jechuudha barattoota kana amma gatii g kana guutuu fuutanii x kana keessa x asitti bakka kanaatti square qabu square hin qabne keessa keessan jechuudha fog jennu eegas booda maal gootan jechuudha 2 minus 2 tan itti galchitan walii galee asitti ammoo goofja g kana keessa jechuudha functionii kana fuutanii keessan jechuudha bakka x hin jiru x nama fakkeenya as qofa jiraame as qofa galchitanii san booda 2 tan itti galchitan jechuudha bakka x itti walii galee bifa saniin barbaadan jechuudha amma fakkeenyaaf gaafa kanaa barbaannu maal goone jechuudha first evaluate g of 2 yoo tokko daleedanii dandeessan garuu asirratti tokko daleedanii jechuun koo fakkeenyaaf amma minus 2 kana qofaan daleedanii jechuudha gatii isinii haftisan jechuudha gatii harkattan san jechuudha minus 2 g kana keessa gaafa galchitan meeqa amma minus 18 ta'u minus 80 plus 3 maal ta'e jechuudha minus 5 ta'e jechuudha minus 5 kana isa keessa galchitan kana karaa functionii kana galchitan jechuudha gatii harkattan san booda maal jechuudha fog minus 2 dha ta'e jechuudha gatiin harkattan san ana akkuma asirratti kitaabni isin garsiisaa yeroo jechuudha bifuma kanaan jechuudha kaanis bifuma kanaan akka daleedanii argachuu dandeessanii yeroo dhuftu tan itti fufnu ta'e jechuudha kanarraa kan hafe kompleksii waan hiikate jechuudha kompleksii hiikate isa cimaadha jettanii yaaddan jechuudha kan laallu ta'e jechuudha yeroo dhuftu hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan lafeerra thank you so much. Yo, yeah.